Yooyyaa nageenyi keenya bakka jirtan isin dhaqqabu akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Anaan Miidiyaati. Anaan Miidiyaa irraa torbanitti guyyaa tokko guyyaa jimaataa galgala odeeffannoowwan nama kofalchiisan oduu kolfaa qabannee isiniif dhiyaanna. Har'as oduu kolfaa keenya qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumuraatti akkan waliin turtan isin affeerra. Toora YouTube keenya Anaan Miidiyaa 2024 like, subscribe, share gochuudhaan odeeffannoowwan garaagaraa oduu ispoortii, oduu bashannansiisaa akkasumas dhimmoota kallattiidhaan iddoo garaagaraatii darban kan salphaatti argattan ta'a jechuudha. Mallattoo qaacalaa yookiin bilbilaa sana tuquudhaan notification akkasiin dhaqqabu gochuu dandeessu. Subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessaniin akkasumas namoota biroofis qooduu dandeessu. Waan nu faana turtaniifis baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Oduu kolfaa keenyaa isaa har'aa isa jalqabaatti dabarra. Jalqaba irratti bilbiloonni aappii TikTokii ofirraa qaban gabaa eBay irratti gatii guddaatiin gurguramaa jiru. Bilbiloonni aappii TikTokii ofirraa qaban keessumaayyuu iPhone'n aappii TikTokii ofirraa qabu hamma $35tti gabaaf dhiyaateetti jira. Sababiin isaas Ameerikaa keessatti aappiin TikTokii guyyaa tokkoof ugguramee deebisee gaafa guyyaa ittaanu gadhiifamee jira. Haa ta'uutii garuu namoonni muddamanii hammasumatti ariifatanii aappii TikTokii bilbila isaaniirraa haqan deebisanii aappii TikTokii download yookiin install godhachuu hin dandeenye. Sababiin isaas App Store fi Google Store'n guutummaa guutuutti aappii TikTokii kana haqanii jiru jechuudha. Kanaan wal qabate namoonni bilbila iPhone aappii TikTokii ofirraa qaban guutummaa guutuutti gara gurgurtaatti yookiin gara gabaatti baasaa jiru jechuudha. Ameerikaa keessatti namoonni hedduun rakkoo kana keessa seenan bilbila aappii TikTokii qabu kamiyyuu bitachuuf yaalii taasisaa jiru. Haala kanaatiinis gabaa eBay irratti oduu guddaa ta'ee kan bahe aappii TikTokii bilbilli qabu hamma $35,000tti listi godhamee yookiin achirratti maxxanfamee gabaaf dhiyaatee jira jechuudha. Egaa yeroo gabaabaa keessatti namni tokko aappii TikTokii kan ofirraa qabu bilbila tokko $10,000 gabaa TikTokii gabaa eBay irratti baase $10,000 yeroo gabaabaa keessatti gurguruu danda'eera. Akkasumas namni iPhone Pro Max 15 Pro Max qabu tokko gabaa eBay irratti baaseetiin egaa caalbaasii 2 gaggeesseen booda $3,100 kallattiidhaan gurgurachuu danda'eera. Egaa aappii TikTokii bilbilli qabu gabaa eBay irratti birrii 100 yookiin $100 hanga $35,000tti gabaaf dhiyaatee jira. Keessumaa garuu kan nama ajaa'ibu namichi abdii guddaa qabu tokko aappii TikTokii bilbila qabuu fi akkasumas bilbila CapCut ofirraa qabu jechuudha. CapCut'n kan ittiin editii goonudha. Egaa aappii TikTokii fi CapCut bilbila ofirraa qabu tokko $4,4.9 gurguruudhaaf gaafatee jira. Egaa gabaan eBay baay'ee ol ka'ee jira. Sababa kanaatiif ammayyuu seentanii eBay irratti ilaaluu dandeessu. Bilbilli iPhone'ii keessumaa iPhone'n aappii TikTokii ofirraa qabu $1 hedduudhaan gabaaf dhiyaatee jira jechuudha. Isinis daftanii bilbila keessan gurgurachuu dandeessu. Carraa argamee kanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa aappii TikTokii waliin wal qabate qoosaawwan hedduu akkasumas namoonni yaada garaagaraatti kan isaan kaasaa turanii kanneen yeroo TikTokiin Ameerikaa keessatti cufamuuf jedhamee labsame sanatti gadda ta'anii kanneen boo'icha ta'anis baay'eetu jiru jechuudha. Amma immoo gabaa eBay irratti aappii TikTokii bilbilli qabu gatii hammanaatiin gurguramuuf jira jechuudha. Oduu taanitti dabarra. Hantuunni araada qoricha sammuu namaa hadoochuun qabaman ragaalee poolisii Texas Houston keessatti argamanii barbadeessaa jiru jedha. Poolisii fi qondaaltonni magaalattii ragaan mana kuusaa keessa jiru hantuuta araada qoricha sammuu namaa hadoochuun qabamaniin barbadaa jira jechuun hantuuta himatanii jiru. Egaa hantuutni qoricha araada sammuu namatti ta'u amaleeffatanii namoonni rakkoo kanaan hubaman baay'eetu jiru. Keessumaayyuu biyya kana keessatti rakkoo adda addaatu jira. Araada sammuu namaa hadoochuun jechuudha. Namoonni bifa garaagaraatiin jireenya gaarii dhiisanii daandii irratti kufan asuma magaalaa kana keessallee jiru. Biyya kana keessatti rakkoon baala sammuu namaa hadoochuu baay'ee bal'inaan jira. Amma immoo namarraa gara hantuutaatti darbeera jechuudha.
Texas keessatti kantiibaan magaalattii John Whitmire ibsa gaazexeessootaaf kenneen akka jedhanitti qorichi mana galmee ragaa keessatti kuufamee jiru hantuuta qoricha sammuu namaa adoochu kana nyaatan hawwataa jira yookiin waamaa jira jedhan. Adeemsa keessas ragaalee biroo irratti miidhaa geessisaa jira jedhaniiru. Egaa hantuutni kun qoricha sammuu namaa adoochu kuusaa mana galmee sana keessatti qabamee jiru ragaadhaafidha. Qorichi kun kan kaa'amee jiru achi keessa. Egaa hantuutonni kun garuu akka bashannanaatti akka nyaataatti itti fayyadamaa jiru jechuudha. Akka ibsa kantiibaa kanaatitti. Dabalataanis kantiibaan kun akka jedhanitti kuusaa baala sammuu namaa adoochu paawundii 400 ta'u kan hantuutni qofni ittiin bashannanaa jiran argannee jedheera. Egaa waan nama ajaa'ib paawundii 400 jechuun baay'ee guddaadha. Kuusaa qorichaa amma kana isaanis maaliif akka isaan kuusan baay'ee ajaa'ibadha. Ragaa amma kana yoom bira ga'anii fixuuf akka ta'e I don't know. Egaa hantuutni garuu qaama bashannanaa godhatanii ittiin bashannanaa jiru jechuudha. Kantiibaan kun ragaalee magaalattii kuufaman miliyoona 1.2 qindeessuun qoricha bara 2015 duraa kaasee kuufame kamiyyuu gatuudhaaf waajjira abbaa alangaa aanaa Harris County waliin ta'uun sochii jalqabuu isaanii beeksisaniiru. Isaaniif wayya. Otoo gatanii wayya malee hantuutni qoricha sammuu namaa adoochuuf fayyadamuu jalqabe booda ba'ee maal akka godhu waan hin beekamneef hantuutni ragaan kun yookiin qorichi kun yoo gatame gaarii ta'a jedhanii isaanis murteessanii gatuuf deemaa jiru jechuudha. Baay'ee rakkisaadha. Gara oduu taanitti dabarra. Dhaabbanni Chaayinaa tokko hojjettoota mana fincaanii keessatti dhoksaan viidiyoo waraabee Wall of Shame yookiin gabatee qaanii irratti maxxanse. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhaabbileen Chaayinaa hedduun yeroo dheeraaf hojjettoonni yeroo baay'ee mana fincaanii keessatti akka hin dabarsine karaa adda addaatiin abdii kutachiisuuf tooftaawwan kanneen akka sa'aatii lakkaa'uu, to'annoo buufata mana fincaanii irratti kaa'uu yookiin boqonnaa mana fincaanii guyyaatti tokko qofa daangessuutiin yaalaa turaniiru. Dhaabbanni teekinooloojii Shenzhen keessatti argamu tokko ammoo mana fincaanii isaanii keessatti kaameeraa hordoffii dhoksee kaa'uun sochii hojjettootaa hordofuu isaa fi sana booda namoota yeroo baay'ee achitti qisaasessan suuraa isaanii akka namni hundi iskiriinii irratti argu maxxansuun qaanfachiisuuf jecha ejjennoo hamaa kana fudhate jedha. Gabaasni bahee kun akka ibsutti. Mana fincaanii teessanii baay'ee turtanii jechuudhaan egaa hojjettoota qaanii yookiin leeyyoo tuffisuudhaaf viidiyoo kaasanii suuraa kaasanii iskiriinii irratti maxxansanii hojjettootni kaan hundumtuu akka isaan argan gochuudhaan akka isaan qaanaan gochaa jiru jechuudha. Chaayinaa keessatti wanti hin taane jiru baay'ee nama dhiba. Dubbii himaan dhaabbata teekinooloojii elektiroo akoostik liigzan hojjettoonni isaanii mana fincaanii dhaabbatichaa keessatti hordofamuu isaanii amane garuu tarkaanfiin kun sa'aatii hojiitti yeroo qisaasessuu dhorkuuf akka ta'e himaniiru. Egaa waanuma fedheefuu ta'u mana fincaanii keessatti viidiyoo namaa waraabuun baay'ee rakkisaadha. Baay'ee mirga namoomaa sarbuu fakkaata. Egaa dhaabbanni oduu Chaayinaa mala falmisiisaa kana dhaabbata elektirooniksii Liigzan elektirooakoostik jedhamu kana jalqaba gabaasee ture. Ittaansuudhaanis dhaabbatichi sochii mana fincaanii hojjettoota isaa hordofuu qofa osoo hin taane hojjettoota tamboo xuuxan, hojjettoota viidiyoo taphatanii fi akkasumas hojjettoota yeroo mana fincaanii isaanii yeroo baay'ee qisaasessan akka salphisu barreesseera. Egaa kaampaaniiwwan tokko lama miti jechuudha. Kaampaanii Chaayinaa keessatti kan kana godhu keessumaa kaampaanii Liigzan elektirooakoostik jedhamu kanatu bahee malee warri kaanis akka akkas godhan gabaasa kanarratti ibsamaati ture. Egaa mana fincaanii guyyaatti tokko qofa eeyyamurraa kaasanii viidiyoo amma waraabutti ga'uun hammam akka rakkatan mul'isa. Hojjettoonnis ammoo mana fincaanii jecha sababeeffachuuf guyyaa guutuu walakkaasa achitti dabarsu taanaan innis baay'ee rakkisaadha. Isaanis baay'ee rakkataniitti fakkaata. Haa ta'uyyuu malee sababa kamiinuu mana fincaanii keessatti viidiyoo hojjettoota waraabuun
mirga namoomaa sarbuudha jedheera abbaan taayitaa biyyattii. Oduun nutti dabara. Abbaan manaa kireeffattoonni kiraa manaa kaffaluu waan didaniif balbalaa fi foddaa buqqisee fudhatee deemee jedha. Biyya Faransaay keessatti akkuma biyyoota Awurooppaa biroo kireeffattoonni kiraa manaatiin duubatti yoo hafan illee yeroo qorraa akka mana gadhiisan gochuun seeraan ala. Haa ta'u malee abbaan qabeenyaa kutaa kaaba Faransaay Paas de Kaaliyaas keessatti argamu tokko kireeffattoonni isaa qabatamaan akka bahan osoo hin gaafatiin dirqisiisuudhaan seera kana bira darbuuf yaalaa jira. Abbaan qabeenyaa kun balbalaa fi foddaa bakka buusuuf jedhee sababeeffachuun hojjettoota ergee balbalaa fi foddaa buqqisanii konkolaataa keessatti fe'anii deemuudhaan kireeffattoonni qorra halkanii fi guyyaa sa'aatii hundatti seenuu danda'uun akka adabaman isaan taasisuu himataniiru. Baay'ee rakkisaadha. Yeroon kun waqtii qorraatii waqtii cabbiin itti bu'uudha. Balbalaa fi foddaa buqqisuu miti. Balbalaa fi foddaan cufamee iyyuu mana keessattuu qorri isaa nama adocha. Keessumaayyuu hiitariin hin jiru taanaan baay'ee ulfaataadha. Namichi kun immoo hojii gara jabinaati. Murtoo gara jabinaati. Kiraa manaa ji'a 5 kaffaluu diddan jedhee foddaa fi balbala isaa buqqisee ittiin deemee akka barbaadan ta'a jechuudha. Abbaan qabeenyichaa akka jedhanitti garuu manichatti inshuraansii bituu waan dhiisanii fi kiraa manaa ji'a 5 kaffaluu waan didaniif murtoo kana akka fudhate Firaans Infootti himateera. Waldaan abbootii qabeenyaa Faransaay dhimma abbaa manaa kana akka hubatan ibsanii tooftaa kireeffattoonni qabeenya kana akka gadhiisan dirqisiisuuf itti fayyadame garuu guutummaatti seeraan ala ta'uu himaniiru. Seeraan ala. Baay'ee seeraan ala. Sababiin isaas waqtii qorraa kan keessumattuu mootummaan illee sheltarii garaagaraa dhiyeessaa warra daandiirra jiraataniif jechuudha. Warra mana keessa jiraataniif immoo akka obsamudha. Keessumaa biyya Awurooppaatti waqtii qorraa mana keessa nama ari'uun hin danda'amu. Guutummaa guututti. Maaliif kana jechuun gadi bahi du'ii jechuudha. Qorri isaa baay'ee digirii negatiivii keessadha kan inni jiraatu yeroo baay'ee. Yoo ta'uu baates immoo baay'ee gabbu'aadha. Waqtii cabbii waan ta'eedha. Yeroo kanatti foddaa fi balbala buqqisanii fudhatanii deemuun gara jabeenya cimaadha waan ta'eedhaaf namichi kun itti gaafatamuu mala jedhaniiru. Daawwattoota keenya oduu kolfaa oduuwwan bifa garaagaraatiin addunyaa irratti gabaafan kan torban kana guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Hanga xumuraatti waan nu daawwattaniif waan nu falliin turtaniifis baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Toora YouTube keenya Anaan Media 2024 subscribe, like, share gochuudhaan akkasumas mallattoo notification tuquudhaan yeroo odeeffannoowwan adda addaa gadhiisnu dafee akkasiin dhaqqabu gochuu dandeessu. Namoota biraafis qooduu dandeessu. Waan nu faana turtaniif, waan yaada keessan nuu kennitaniif, waan nu jajjabeessitaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u qophii kan biraatiin wal argina. Nagaan nuti.